Oomisha baay'inaa fi qulqullina qabu oomishuun hirkattummaa fi saaxilamummaa dinagdee hambisuu fi itti quufinsaan hojjetamaa jiraachuun himame. Mootummaan naannoo Oromiyaa oomishaa fi oomishtummaa baay'inaa fi qulqullinaan dabaluun rakkoo dhiyeessii furee qaala'insi jireenyaa akka hir'atuuf hojii hojjetamaa jiruun godinaalee fi magaalota Oromiyaa keessatti dhiyeessiin oomishaalee haalaan dabalaa jira. Walitti hidhamiinsa gabaa uumuun dhiyeessitootaa fi fayyadamtoota gidduutti kallattiin walirraa bituun akka jiraatu taasisuu fi sadarkaa godinaalee fi magaalotaatti baazaarii fi egzibishiniin oomishaalee torbee daldalaa tibbana adeemsifamaa tureera. Guyyaa har'aa immoo baazaarii fi egzibishiniin torbee daldalaa marsaa lammaffaan sadarkaa Oromiyaatti qophaa'uun dhaadannoo kan Itoophiyaa haa binnu jedhuun magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti banameera. Baazaarii fi egzibishinii kanarrattis godinaalee fi magaalonni hundi oomisha isaanii qabatanii dhiyaachuun agarsiifachaa jiru. Biiroon daldala Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa federaalaa waliin ta'uun agarsiisaa fi egzibishinii kana kan qopheessee fi uummanni oomishaalee dhiyaatan kana bitachuun fayyadamaa akka ta'uuf kaayyeffamee kan qophaa'e ta'uu hooggantuun biiroo daldala Oromiyaa Dr. Yashii Jimmaa sagantaa baniisaa kanarratti dubbataniiru. Warra magaalaa Finfinnee fi federaalaa waliin taane immoo oomishaalee baay'ee dhiyeessuudhaan akka achi bitattan gochuu fi wantoonni haala mijeessaa jirus jirra. Kanaafi torbeen har'aa torbee daldala naannoo keenyaa jennee waamuu dandeenya jechuudha. Akka saampileetitti an dhiyeessine garuu oomisha kana laaltanii oomishni kun akka dhiyaachuu danda'uu fi waan asitti barbaadan immoo haala kamiin oomisha kana dhiyeessuu akka dandeenyu akka mari'annuufi jecha. Isa qofaa miti oomishaaleen har'a dhiyaatan kuni qonnaan bultoota fi daldaltoota akkamitti walitti fiduu akka dandeenyu akka naannootitti naannolee keenya qofa otoo hin ta'in naannolee garaagaraa wajjinis akkamitti walitti fiduu akka dandeenyu fi kana qofa osoo hin ta'in gara biyya alaallee akkamitti walitti dhufeenya kana gabaa walitti hidhamiinsa kana akkamitti uumuu akka dandeenyu akka ka'umsaatitti waan asitti agarsiisuu barbaannu jecha. Daldaltoota gabaa qaaleessuun karaa qaxxaamuraa duroomuu barbaadan hambisuun karaa seera qabeessa qofaan daldalan uumuuf itti fufiinsaan irratti hojjetama jedhaniiru. Oomisha karaa sirrii oomishee gabaatti dhiyeeffatee karaa sirrii abbaa qabeenyaa ta'uu barbaadus akkuma jirutti ta'ee karaa qaxxaamuraa immoo wantoota biyyaafillee rakkoo ta'an wantoota biyyallee rakkoo keessa galchanis karaa qaxxaamuraa warroonni qabeenya horachuu barbaadanis jira. Isa immoo akka biirootitti karoora adda ta'e qopheeffannee haga ta'e hirdhisnee waan kana namoonni karaa sirrii hojjetan akka jajjabaatanii fi warroonni immoo karaa sirriin taane deeman kanarratti xiyyeeffannoodha irratti hojjennee gara seeratti deebisaa hin Deetaan ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo Dr. Abdulhakim Muluu Oromiyaan oomishtummaa guddisuun gabaa tasgabbeessuuf bonaa fi ganna hojjechaa jiraachuun dinagdee biyyaa utubuu keessatti gahee guddaa baachaa jiraachuu dubbataniiru. Mootummaan jijjiiramaa oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaaf tarsiimoo bocee hojiitti galchee oomisha dabaluudhaaf oomisha baay'inaan qulqullinaaniif itti fufiinsaan dabaluuf hojii baay'ee bu'aa qabeessa ta'e hojjetee jira. Keessaayyuu mootummaan naannoo Oromiyaa oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti gahee leencaa bahachuudhaan akkasumas immoo gabaa tasgabbeessuudhaaf oomisha dhiyeessii kara gabaatti galuu danda'u baay'inaanis qulqullinaanis bonaaf gannaan itti fufiinsaanis galchuudhaaf hojii fakkeenyummaa qabu waan hojjeteef mootummaan naannoo Oromiyaatii fi naannoon kan keenya naannoon Oromiyaa hojii boonsaa hojii baay'ee bu'aa qabeessa bilkii ta'e hojjete kanaaf ammallee maqaa mootummaa federaalaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Faayidaan torbee daldalaa kunis hubannoo uumuun oomisha keenya fayyadamnee hirkattummaa fi saaxilamummaa dinagdee keessaa ba'uuf akka gargaarus himaniiru. Oomishni waggoota dabarsine muraasa keessatti bal'inaan yoo dabalees haalli gabaatti ittiin dhiyaataa jiruu fi sirna cancala gabaa keessatti akkasumas immoo haalli bittaaf gurgurtaadhaaf dhiyeessiidhaan wal qabatee qaawwaaf cabiinsa jiru
yoo fooyyessuu hin dandeenye akkasumas immoo fedhii amantaa dhimma oomisha biyya keenyaa irratti qabnu jijjiiruu yoo hin dandeenye karaa hundaanuu diinagdeedhaan milkaa'uudhaaf nu rakkisuu danda'a. Kana waan ta'eef kan Itoophiyaa habinnu naa jennu oomishaaf tajaajila Itoophiyaa karaa hunda ta'een oomishamaa jiru irratti amantaa horachuudhaan bituudhaan itti fayyadamuudhaan jajjabeessuudhaan oomisha Itoophiyaa bu'aa qabeessa akka ta'u ummanni kan keenya akka irraa fayyadamu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Sagantaan torbee daldalaa kun inni guddaan faayidaansaa akkasumas immoo dhimmi as keessatti akka galmaatti qabannu inni guddaaf inni olaanaan hirkattamummaa fi saaxilamummaa diinagdee biyyi keenya keessa jirtu keessaa baasuudhaaf kan nu gargaaru. Oomisha biyya alaarraa galu qofaan jiraachuun akkasumas immoo oomisha biyya keenyaadhaaf ilaalchi nuti kenninu gadi bu'aa ta'uudhaa kan ka'e daldala madaallii daldalaa keessatti qaawwa jiru mataasaa cufuudhaaf dhiphisuudhaaf miizaana naannoo kanarra jiru meeshaa biyya alaarraa galuu fi nu biraa achi bahu keessatti madaallii jiru xiqqeessuudhaafis kan baay'ee nu gargaaru. Hundaa ol immoo biizinasa biyya keessaa kan jajjabeessu daldala biyya keessaa kan kakkaasu ummata kan ijaaru maallaqni biyya keessatti akka socho'u biizinasni xixiqqaan biyya keessatti akka uumamu kalaqni akka jajjabaatu carraan hojii akka banamu galiin akka bal'atu haalli inni ittiin taasisu guddaa waan ta'eef oomisha biyya keessaa caalmaatti daran jajjabeessuun fooyyessuun itti fayyadamuun bituuf gurguruun dhimma murteessaadha jedhamee kan fudhatamudha. Baazaarii fi egzibishiniin kunis guyyoota 3 kan turu ta'uu ibsameera.